bagan anjate ngodu sabti tiyara wana kana wana ma fayda san fiti khayr ngod akabi wana kana yaddati jechuun samu taygelu ma siyaddati ilmi fi wayda ana ma jabdu akka dubartiin akka kan keetii addunyaa kanarratti hin dhalanillee gara fuuldurallee dhalchuuf hin deemtu ya rabbi nusattari ma khara dheeraa kana num deegama amiin ya rabbi nusattari dhageeffadhu kan ati dhugaatti nama beeki maal isla naguma fi لا إله إلا الله زبنا كم يكسر زبنا نمني يوها نما كيري ليه دبته ما أنا قما في جدا ها ما أنا أمتى فيني مية أتجب دورا سنو ستي موف ها جب دورا خير الله كل كتان في تني هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا ورتكينيا وندي كيسانو بكنا جنو جراتن سنجنا كبجم توتا ورتكينيا guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufu deema kabajamtoota horta keenya viidiyoon kun maal yoo jettan Sumayyaa fi Zaalikaa adda baasuuf kutadhee jira kabajamtoota horta keenya Zaalikaan sa'aatiin hojii isiin irraa galtu geettee jirti kabajamtoota horta keenya Sumayyaan ammoo ganda ollaa kana jirti jechuudha kabajamtoota horta keenya bakka kanatti waamee kaameraa kiyya kaa'adhee bakka kanatti waameeti cal'isiitumaan akka waan aniifate waliin jiisaa oolle asuma taa'eetu bakka bidirimsii ulfanneetumaan telefoona waliin laallaa jedhanii waan Zaalikaa yeroo sanitti yoo dhufte akkasi jiru yoo dhufte jechaadha hedduu rifattii miree kabajamtoota horta keenya hedduu akka rifattuu fi hedduu ba'ama booda akka ilamuu isii hin aman jechaadha maaliif Zaalikaa fuudhuuf waan deemuu jecha kabajamtoota horta keenya adeemsi jedhaa kun natti hin tolle kanaafuu dirqama jara gargar baasuun dirqama waan ta'eef jechaadha maal kana fayyadamuuf deema amma kaamera kiyya waamee kaawwadhee bakka kanatti waamee Zaalikaan dhufuun sa'aatiin isiin geettee waan jirtuuf dhalli taa'eetu waan telefoona waliin olii gaggora akkuriitu waan jedhanii waan isin naa jettu laata akkasumas kan ta'u. Mira kabajamtoota horta keenya kottumee waa sitti maa jedhee jira amma dhuftiin hordofaa seensu mayya telefoona kiyyeessan fidime ana yamti ishi telefoona as kenni kaa telefoona kiyyeessan achi kossin taa'e taa'e kaa maal taa'e inta ana himiree waan yamteef dhaabattee sitti maa gattaa'e kaa dura maa rakkoon Adi rakkoon qabu na himee dhaabbate. Oo gattaa'e isin jira raawwatu. Gattaa'e. Asumaan inni ta'u asin na himu. La dhaabbatan timmaamna waan maal asirra gattaa'e kootu asirra taa'e. Maali waan dhaabbate nama himuun taa'ee jira. Hin taane kootu argaa waan asirra taa'e. Waan asumaan ta'a. Taate ol baay'ee taa'e asirra taa'e. Asumaan ta'a. La maar fayyaa qabda sa asii erga dhutaa. Koo asii erga dhutaa. Maali waan na yamtiif na hime amma. Asii erga dhutaa duraa isin jira raawwatu. Asii erga dhentaa ura asumaan ta'a. Fayyaa qabda sa. Fayyaa qaba. Ol baay'ee taa'e kaa maal algaan maal namni irraa haa taa'uuf wanna ta'e malee wayi. Haa ilma itti baati. Maal jechuun? Bala fiilmii wayii si mul'isuuf. Natti mul'isin fiilmii maala mul'iftaami waan na yamtiif na hime. Dhaggeeffadhu kaa dura mee asii asirra baay'ee taa'e. Asitaa waan na yamtiif na hime yaa maal taateeti? Ogaajee fiilmii ajaa'ibaa kana buusee dhufee jira. Maal agalchireen? Ogaajee laalteerta? Ni laala dareen. Telefoona ni qabaan? La tamamen laalame daqiiqaa 20 30 hanguma xiqqoo waliin laalataa isa. La laaluun fedhu ani waan na yamteef na hime. Fiilmii alaaltuuf na yamte? An dhugaas fiilmii alaaltuuf si'a. As fiilmii laaluun fedhu irra ni gala. La gattaa'e mee? Laan fedhu. Qoy mee gattaa'e saniif si waamne qoy gattaa'e. Haa na himiree waan na yamteef maal? Fiilmii telefoona qaba shabakan qaba ni laaladha telefoona hojjechiisa. Asin na bira teetti akkanatti alaaltuuf. Mee xiqqoo maa rabbumaa jedheeti taa'eetii akkanumatti taa'e. Ayi maal telefoona qabu? Dhaggeeffama waa siimume kophaa kiyya ta'ee yaani na dabbaree mire teenteeti bakka fiilmii laallachaadha walumaa. Ni laala telefoona yaa'isattu. Uff yaa kitire bar fiilmii ajaa'ibaati walumaan laaluun fedhu haani na dhiisi. Maa? Maaliin? Fiilmii leetta? Laal. Bar waliin. Amma waan na yamteef maalitti himneeti mammaa dubbii goote? Uumama kiyya rakkoo baay'ee waa laalu na dabbara oonama. Nyaata woo nyaadhu namaa waliin yoo ta'e desna jedhaa. Fiilmii taanaan namaa waliin desna jedhaa. Deem bakka biraa dhaqi ilaalarreen maaltu na galcha? Dur na hojjiraata fiilmii haa dhuftee fiilmii hojii ilaalattee na yamtu. Ishi tamaam gattaa waan biraa sitti himuufi. Haa na himi waan na himu hedduu. Ishi ta'e.
ها مالي وني نموت سمية رجعت جبدو رجعمتي جبيني خيالة شمدي اسمه جبيني خيال كنا يمتون فيدو وانا يمونا يمتون هيمي dhageeffadhu ati namni haasaa dheeraa ani dhageeffadhu akka dhageeffadhu ka hay maaltu saarsa kanatti natti haasaa dheeraan fedhu waa'ee fiilmii fi waa'ee jabeenya nama jabduu akka dubartiin akka kan keetii addunyaa kanarratti hin dhalanillee gara fuuldurallee dhalchuuf hin deemtu. Yaa Rabbi nu sattari. Maa karaa dheeraa kana nu deeggarama. Amiin yaa Rabbi nu sattari. Dhageeffadhu ka ati dhugaatti namaa beeki. Maal isla nagumaa fi? Laa ilaaha illallah. Zabana akkamii keessarra? Zabana namni yoo haan namaa ka'ee illee dubbate maa nagumaa fi jedhan. Haa mo'anna yamtiif ni himi mee ati jabduudha sanuma sitti muuf. Haa jabduudha. Khayriidha ayya. Qola gattaan fitanne haayi. Sanuma siyaama fi ni min jenne. Maal taatisa? Amma maaliif na yamteeti waan na yamteef na himi. Zaalikaan amma zaalikaan dalagaa irraa galtu geesse. Akka zaalikaan maal naan jettuuf maal naan jetti zaalikaan yoo dhufte. Maaliif? Maaliif asin na yamteeti mana isin jirre mana kana seenuu dogoggoraan. Ma jaartii biyya taatee zaalikaanii. Jaartii teeti. Situ na fuudhe? Fuudhuuf deemna. Ijibaa. Fuudhuuf deemaan ganaadhaa mire wayii waliyyuu galle bar. Wayii waliyyuu galle. Amma waan na dhaabbate naan bakka kana yoo zaalikaan asin na dhufte waan biraatiin dhufa booda. Ishtamaa waa sitti maam dhageeffadhutti. Yaa ishtamaa sitti maam godhee qama kudhanii naa hoosee baam akkanumatti taa'etama. Yaa akka dhufu jirti bar zaalikaan zaali siin galtu geesse. Ishtamaa gattaa himee siin jedhame. Waa sitti maam deema. Laafisi duwwaa fi duufeeti. Qoy wanna karoorfattee qoy daqiiqaa kudhan fidima laala maal desin na yamtina jettu. Ishtamaa qoy. Maal si godha? Qoy waa si mudhisuu qoy. Wanta kanatti mudhisanii waan na yamteef na himi. Si mudhisuu fi qoy sin jedha qoy waa laalaa jira. Ajaa'iba qabdaa nu baratti. Maal namni karaa bismillaahi. Haamatti inni kamaraataa fi naasoo itti teessee. Qoy soqaa jira. Zaalikaan. Qoy. Zaalikaan inni quudem taate amma mana bakka isin hin jirre mana kana seenee taa'uun dhoorkaadha. Ishtamaa gattaa waa. Namni dhaabbatu makana wanni taa'u jamu hin jiru. Ishtamaa gattaa isa. Maali wanni teessee. Daqiiqaa takkaan geetu ta'u tamam gattaa. Maali dhaabbatatti jira na himi. Taa'u malee natti nimtu. Sitti maa gattaa egaa. Ishi gattaa himee sitti maa sin jedhaa. Na himi dhaabbata boo. Gurraanin dhagaa taa'ee dhagoo. Ishtamaa gattaa sitti himee sin jedhaa jira. Gurraanin taa'amu taa'eetiin dhagaa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Gattaa sitti maa sin jedhaa jira bara. Na himire. Taa'u malee natti nimtu. Taa'u malee gurri dhagoo sin jani. Ishi gattaa sin jedhaa bara. Maaliif hin taa'aa himire asumatti. Ati maali wanni taa'aa malee nama himuu hin taanetu wanni ati himuu deemtu. Amma taa'ee sin jennaan taa'ee sin jedhee bara. Taa'ee kalas. Hagamma turteen turtuu taa'e. Amma na himire teessumatti. Mee dhageeffadhu gattaa. Mee atus maal naa yaaddeeti naaf zaarikaa to saayibdiitii jedhee gaddalee akkas jetteeti naafisii waliin na ta'e ilaa amma aarana qabdi zaarikaa. Yaa ki ani sitti aarii akkas jedheeti isin na aarsitee gattaa himee. Amma sababa keetiin naaf zaarikaa walullee ilaa amma aarana qabdi. Ayi sitti aareeti annamu akkas jedheeti. Sababa keetii xifaasirraa kaate. Ishitamaa mee aarii gattaa. Yeedduutti sharrii xaxxee waliin hin jeen jettee kijiba. Ishitamaa gattaa himee. Haa amma yoo isin dhuftee maal akkanaan jettuuf. Ishitamaa gattaa. Wakkoonni dheengadda san dhuga jettuuf. Ishi gattaa. Hamtuu na godhuuf sharrii na yaaddee. laa ilaaha illallah. Abboo ati afaan Oromoo beektu moo beektu sin Niin beeka afaan Oromoo. Ishitamaa gattaa takkatti sitti maa. Haa na miree maal onnatti taa'altu. Dhageeffadhu Sumayyaa. Dhugaa duratlee jabduun haqati Sumayyaa zaalika yaaddu. Yaa Allah nama rakkannee bara. Nama rakkanne. Ati jabdu ati maariyyoo waan na yaamteef na himi. Ishitamaa sitti maa dhagee. Haa maal. Hanga ati zaalika yaaddu kana zaalikaan akkasii yaadne beektaa. Naaf yaadde ana yaaddu baatu. Na dhageeffadhu zaalikaan waan takka haga xurii keessa kana si yaaddu Sumayyaa tan osoo dandeettee si ajjeesuu barbaadde. Anama waan biraa dubbachuu barbaadu. Haa soo itti. Dhageeffadhu kaa gaafa dheengaddan akkas jedhu iyyuu sila daftee na amantee akkasitti ol utaaltee sirran buutu waa sitti maanam. Haa maal na himu deemta. Biyya kana waliin hojjetachuu dhufteemi. Dalagadhee jijjiiramuuf dhufe. Karas birriilee sii kenna. Wama zaalikaan jettu ilaaluu barbaadeeti. Zaalikaan amma sa'aatiin isiin gaheeraa mire. Dhufuu kaate amma hunda fiilee inni deemuu fi. Dhageeffadhu na dhiifatee dhageeffadhu. Kanas asuma irra teettee tamam bibbilimsii kophatti uffattee anillee kophaa as uffadhee akkanuma gad diriirfattee jal'istee telefoonuma kee olee gad oofta. Na waliin hin haasoftu. Dhagakaa na waliin hin haasoftu. Anillee si waliin haasa'u jal'istee bibbilimsii uffattee ilkaan kee irra bibbilimsii buusteetu teetteetumaan kalaas teetteetumaan waan na jettan. Akkamaal ta'uuf. Akkamaal ta'uuf. Zaalikaan tadheen gadda akkasitti maal jettee akkasitti kabaja sii dhabdee sirra buutu sun dhugaadha siin haa jettu. Waree kijibaa. Birrii sii kenna. Edaanuu
Naafi saajjititti yoo lina qofi hoggattaa yaagaysiin dhuftuun asin na eegu jirtaati. Aarsu barbaadeeti baranis. Maal faarsita? Maal si gootee? Ka isiin tola si yaadnati maaliif yaaddanii? Baga yaadeef. Yoo aarsuu feete duba naafi isii wali buuftee naafi geelati yoo li buuftee nu iddoo sharrii xaxxee wali laata isii. Jechuun sanii fi miti ati maal rakkattee? Zaalikaa duba nam fattantaa? Bir zaalikaan hiriyaatti jira. Hiriyaan kafanaa bara. Isiinuu bar hiriyaa. Bar hiriyaan kafanaa namni kafana kana malee bareeda. Kafana kana yoo ofirraa baaftee deemtanii bareeddaati. Isiinuu hiriyaati yaa miti siin jettee miti dirqii hiriyaati. Baganaan jette. Baganaan jette hin godhu saayibtitti jirra waan akkanaa waanuma feete san fiti khayri hin godhu. Akkami waan akkanaa yaaddeeti. Jechuun. Sammuu eegaluma si yaaddeeti. Maal jechuun? Afaan Oromooti silaasonni kana hundaafuu galee bara. Isiinuu sin amannee leesha takkoon isiin si amantuu. Baganaan amanee. Indalagu beeleti jara waan akkanaa badan wauma feete gabbaa malee. Aslan isiin waan naan jette beektaa hanga sumayyaa mana kana keessa jirtu telefoona warra kiyyaallee siin kennu sitti illee heerumuu naan jettee jirti. Nan dakala. Isin lamaanii wal jaalata isin gidduu nan naqu. Sin naquu miree? Feetu amma ijjatee dura akkasii zayitii danfifattee irratti naqasina jettuun irraa hin qabin. Maaltu si geenaaf isiittu? Isin lamaan idduu nan naqu nun lamaan idduu sin naqu. Ishitama ati maa bakka biraan galle beeshi akkas taanaan. Maaliif hin gala bakka biraa saayibsiitii yaa hojii galu jira. Laa jechuun birrii ati dura isiif kafalte sii kafalaa siin naan kafalin. Naa kafali siin jee. Ishitama amsi kadhadhaa eega sanillee dite anumaaf jedhiti. Meeshaa kan kee fudhadhu deemu pappumaa jedhe. Eessan deema boo? Abboo rabbii bakka biraa anuu dubartoota biraa nasi geessaa maal taate bara? Ooyiruteetti irra qotu jira taa'u jira seete. Moo mana abbeetis jira si fakkaate. Eessan na beektaa ati kaan akkana na gaafattu. Kaan akkana na haasuytu. Mu'ettiin tun barsaba. Mucayyoon tun barsaba kan keenya jallataarti beektaati kan. Sababa kiyyamaa si godhee boonsaali kan abdiitti neermiin hin jeeni. Jetteertaan dur. Eessan agartee? Jetteertaan. Maal hin gaafatin? Maal si gaafatan? Maaliif siin jedha jetteertaan? Ejjiba dubbiin ta'e abdii si beeku. Jetteertaan. Ejjiba. Ishee haa ta'u yaalaa deemee gadeetti. Kanaafuu wiilii arrabooda maqaa kiyyan kaasiin mana na yaammate yoo zaalii kan sin himne na agarta. Maa zaalii kan jaartiitii yaa itti moo mitiitii Ammaan itti barreessi waraqaadhaan itti irra maxxansi. Kanaafuu ati amma sharri akkanaaf firaadhis kiraa ji'a lama kafaladhee jira gajiini san lamaa san dhuma mana kanaa bu'uun kiyyan jiru. Zaalii kan illee bayoo sin jette hin baatu? Mbawee maallaqa kiyyan kafaladhee jira. Maaliif hin ba'a? Maa shee walii galtanii mallaqa kan kafalteessa yoo si deebiste maa? Maaliif naa deebisti? Walii taanee wajji galle gaafa maallaqa kiyya fixadhe karaa kiyya qabadhee deema. Nagatti sharri kana firaadhis karaa akkanaa kun sin baasu haa? Sharri akkana tun galatti illee sin baasu. Ittiin heerumin hin jedhin illee ati illee wanni si gahin jiruuti. Maal akkadha ittiin heerumin jaala? Jettee taana si dura. Jenneen nagartee? Akka waan kana waan hundaa quban qabne waliin. Sharri maxaxaa oolatti zaalii kan fuula jeetuma sharri xaxa. Akka fuune godhaa jirte. Sharri ta'e diifuun fuutu barate sharri xaxaa oolta. Yalla nurraa deemnee tammaagin. Kabajamtoota hortee keenya argitan waan isiin naan jettechadha. Asiin durallee waa wayii zaalikaadhaan jetti. Kanaaf mucayyoo tana jibbe malee waan biraatii waliin nagoota hin jirtu dhugamaa waliin galanii yaanii birriitii yaawwiitiin kafallee birrii ofiitii mirga qabdii dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtoota hortee keenya. Ammoo yoo danda'e qajeelchi ammoo silaa filimni kun naa ta'e jechaadha silaa. Mucayyoon waan jedhu tole jettee jechaadha jara lamaan wal lolchiisa garuutu danaan jettee jirti. Immoo mootiin tun qaruuteedha zaalika turre gowwaadha kabajamtoota hortee keenya. Kana isiniin jedhaa haga ammaa zaalikaan lakkoofsa warraa naa kennuu diddeenna of tuttuulte akka wayii kana goggodhatti. Kana warra viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa jira keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuun nagaan nu turaa isin jedha.